Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoonni miidiyaa kun qophii addaati. Qophii addaa kun guyyaa irraatiin kabaja ayyaana irreechaa bara 2025 Winnipeg Manitoba keessatti argamuudhaan Oromoon kutaalee garaagaraa irraa walga'ee biyya ambaa keessatti akkamitti akka ayyaana irreechaa kabajatu daawwadhee simbiraan ga'uuf achitti argameetiin jira. Sagantaa kana qopheessee kan simbiraan ga'an ayyaantu taayyeedha. Egaa guyyaa irraasii ayyaanni irreechaa haala akkamiitiin akka kabajamu daawwadhee sin daawwachiisuudhaaf gameetiin jira. Agaa xumura qophii kootiitti bashannanaa bu'aaraa nafaana turaan isiniin jira. Galatooma. Har'a kana guyyaa irreechaa kabajuudhaaf asitti waamicha keenya fudhattanii waan dhuftaniif galata guddaa qabdu. Guyyaan kun guyyaa kabajamaa aadaa fi seenaa Oromoo keessatti guddaa ta'e akka ta'e hundi ni hubattu. Magaalaa Winnipeg keessatti yeroo adda addaatiif kabajaa turre garuu amma calqabee waggaa kanarraa calqabee fuulduratti kana caala bareessinee akka kabajnu abdiin godha. Waan kana waa'ee keenya waan ta'eef waan aadaa keenya waan ta'eef waan eenyummaa keenya waan ta'eef sirriitti hubannee nu galee akkasitti kabajuun baay'ee nu barbaachisa. Isaa gadaan jiru hunduu hin danda'ama garuu bakkee irreechaa fi aadoota Oromoo gurguddoo kana bira ga'u waan tokkollee hin jiru. Kanaafuu isa akkasitti hubannee guyyaa kana akkasitti akka kabajnu fuulduratti adaraan isin jedha. Warra irra dhuftan kabajaa guddaa qabdu amma eegalameenis waan tokko jettu galatooma. Meettanii guyyaan irraa guyyaa ayyaana galataa ittiin kabajuudhaa fi iddoo kanatti argamnee jirruudhaan keessan baga nagaan dhuftanii baga irratti argamtanii kanaafi yeroo kana booddee qabnu hundumaatti immoo gammachuudhaan akkasiin dabarsitanii abdii guddaa qabna. Kanuma jirutu eebbisaa calqaba silaa sabboof goonatu dursaa. Sabboof goonoon jiru ta'ee tuulamaa, tuulamni jiru ta'ee tuulamaa fi maccaa akkasitti itti buufachuudha. Kanaaf anis macca wanta hin ta'eef nan danda'a jechuudha. Ayyee hunda duraa bagaa nagaadhaan irreechaa 2025 geessanii jechuun barbaada. Amma wadarkaa fuunee dabareedhaan eebbifnaa. Eebba fudhadhaa. Eebba fudhadhaa. Eebba fudhadhaa. Na uffalchaa. Na uffalchaa. Na uffalchaa. Hayyee 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 hayyee. Waaqa 90 garbaa. Waaqa 9 booranaa. Waaqa bokkuu gurraachaa. Waaqa ciicoo gurraattii. Waaqa 6 galaan. Waaqa caffeetumaa. Waaqa 7 baarentummaa. Waaqa siiqqee ayyoo. Waaqa nagaan nu bushite nagaan nu ooshi. Dogoggoruu nu ooshi. Irraa goruu nu ooshi. Yaa Waaqayyo qabeenya kan abbaa godhatee taasisi. Yaa Waaqayyo ilma kan abbaa ishee taasisi. Yaa Waaqayyo irreechaa ganna bacaqii keessaa nu dabarsitee booqaa birratti nu baaftee galanni si haa ga'u. Yaa Waaqayyo roobni gannaa cabbii qabaa bakakkaa qabaa kana hundarra nu dabarsitee nagaadhaan booqaa birraa kanaan nu geessee galatoon guddaa keenya nu bulchi. Cinnaa keenya nu guddisi. Yaa Waaqayyo qabeenya keenya kan abbaa taasisi. Yaa Waaqayyo hamaa nurraa qabi. Hamtuu nurraa qabi. Yaa Waaqayyo beekaa keenya nu bulchi. Wallaalaa keenya nu beeksisi. Anamman beekuun obbise Waaqayyo immoo na caalaa beekaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu. Ameen. Yaa Waaqayyo bara kanaan nu ga'uu isaatiif galannaa ta'u. Eebba fudhadhaa. Eebba fudhadhaa. Eebba fudhadhaa. Oromoon eebbifamu. Lafti isaa eebbifamu. Naannoon isaa eebbifamu. Qabeenyi isaa eebbifamu. Eebbifamaa. Waaqayyo inni isin eegee iddoo kanatti akka walitti qabamtanii aadaa keessan akka kabajjan inni godhee hagalatoom. Waaqayyo hagalatoomuu. Waaqayyo lafa uume, bishaan uume, qilleensa uume akka namni ittiin jiraatu godhe. Aadaan Oromoo immoo Oromootu jaalala jaallataa, tokkummaa jaallataa. Kanaaf walitti dhufaa
waltumsaa wal duukaa hiriira. Lafa jaalalli jiru dhibeen hin jiru, rakkinni hin jiru, lolli hin jiru. Kanaaf Waaqayyo jaalala jaallata, tokkummaa jaallata, hamaa hin balaaleffata. Hamaa uummata keenyarraa Waaqayyo haa qabu. Warra saba isaatiif qabsaa'aa jiran bakka isaan jiranitti Waaqayyo cinaa dhaabbatu, dhugaa Oromoo Waaqayyo ifa haa baasu. Uummanni Oromoo uumama isaarraa kaasee Waaqa isaa beeka. Waaqa isa uume beeka. Waaqayyoon galateeffata. Waan hojjetu hundumaa dura Waaqayyo galanni siif haa ta'u jedha. Lafa deemutti karaa irratti Waaqayyoon galateeffata uummanni Oromoo. Warri Waaqa beekanis lafa dhaqan lafa deemanitti yeroo hundaa Waaqa galateeffatu. Garuu warri Oromoo hin jaallanne aadaa isaas hin tuffatu, Waaqas hin beekanii, bishaanitti amanuu, gaaratti amanuu jedhaa turan. Garuu qabsaa'ota Oromootiin ayyaanni Oromoos, irreechi Oromoo kunis akka ifa ba'u, afaan Oromoos akka ifa ba'u warra godhan Waaqayyotu gargaaree humna ta'ee fi mirga isaanii, biyya isaanii, afaan isaanii, aadaa isaanii akka kabajan inni godhe Waaqayyoodha. Waaqayyo haa kabajamu. Uummanni keenya bilisoomu. Abbaa biyyaa, abbaa mirgaa Waaqayyo haa taasisu. Akkuma kana ayyaana isaas, aadaa isaa kanas irreechi aadaa Oromooti. Kanaafuu baruma baraan uummanni Oromoo ayyaana isaas akka inni kabajatuuf humna haa ta'uu fi jireenya Oromootiif Waaqayyo waardiyyaa dhaabbatu. Baga nagaa taatan, baga jiraattan, baga asitti argamtan, baga ayyaana keessan ayyaana irreechaa kabajuu carraa argattan. Waaqayyo galatoomu, isin immoo fayyaa ta'a. Manguddoonni keenya, jaarsoliin keenya galatoomaa. Amma isin fuuldura deemtanii akkanatti naannoofnee deemnee bakkee gaarii, bakkee mijaawaa arganne achitti irreessa keenya gooneet akkuma jenne bakkee achi gamas deemnee achi teenyetta. Galatooma. Galatom. Jabbi nagaanu godhe biyya nagaanu godhe galatom.
Kufisi keda dabanai, makaf tuluti rebanai, makamoti waga kadanai, umagudai gala defanai, seri umadurai jabu indobu sabuda eganai, toki chumara bini, kinala melamai, toki chumara bini, kinuma melamai. Wadesa jaju bikalajan udah korbasu. Kuni magaalaa Winnipeg irraa ayyaana irreechaa akkaataa kanatti kan nuyi irreeffannu. Ayyaanni irreechaa kuni waggaa 5 fixeera erga jalqabne akka namoota biyya kana dhufanitti innoo leetii ta'uu danda'a garuu waggaa 5 asitti waggaadhaani namoonni Winnipeg Manitoba Kanaadaa keessa jiraatanii walga'anii ayyaana irreechaa kana yeroo muki baalli muka biyya kana harca'u akka kanatti namoonni walga'anii dhufanii yerootti waaqa isaanii galateeffatanii baga gannaa rakkisaa keessaa nu baaftee gara birraa kanaan nu geesse jedhee ummanni Oromoo kan biyya keessa jiraatus kan biyya ambaa jiraatus yeroo inni itti waaqa isaa yookaan uumaa isaatti galateeffatudha galata galchuudha. Egaa kan baranaas jalqabaa jirra gara fuula duraatti sin agarsiifna. Waggaa dhufuuf immoo isa kana caalaa akka nuyi walgeenyee ummati hundumtiyyuu walga'ee ayyaana kana irratti hirmaannaa guddaa akka godhu ummata Winnipegiifis waamicha guddaa goona. Akkasumas immoo warra biyya iddoo adda addaa jiraatan jinis walgeenyee akkaataa kanaan akka itti fufnuudha kan nuyi dabarsinu. Sirna kabaja ayyaana irreechaa irratti yaadoleen tokko tokko yeroo dubbatamu ni dhaga'ama. Dhimma amantiin wal qabsiisanii yeroo haasa'amu ati akka nama ayyaana irreechaa kana irreeffatutti yaadi kee maali? Kana irratti erga akkamii dabarsita? Amantiif irreechaan yeroo adda addaatti yaada jajjabaa ka'uudha. Yaada namoonni dhibbatamma irraatti illee walii hin galleedha. Haa ta'u malee garuu yaadi jiru yoo adda addallee ta'ee namoonni gara tokkotti dhufaa jiru yookaan lammanuu isaanii garaagara baasanii ilaaluudhaaf hubatamuutti dhiyaachaa jira. Amantiin wanta nu barsiisanii wanta nutti himanii wanta nuyi fudhanneedha. Abbaan wanta fudhate qabatee jiraachuun kan dhuunfaati wanta ta'eef wanta tokko rakkoo hin qabu akkaataa kanaattis namni rakkina qaba jedhu hin jiru. Amantiin kanaaf egaa nu barsiisanii sanii fudhanne nuuf ta'a jennee fudhanneedha. Irreechaan immoo Oromoon iyyuu jalqabuma kan ta'edha. Maaliif irreechaan sabni Oromoo otoo hin cabiniin fuula dura aadaa isaa godhee jireenya isaa godhee kan ittiin jiraachaa turedha. Kanaaf Oromoo fi irreechaan tokkodha yookaan irreechaan Oromoo jechuu dandeenya. Oromoon irreechaadha jechuu dandeenya. Maaliif yoo Oromoon bal'aadha irreechaa qofa jechuu hin dandeenyu garuu irreechi qaama Oromooti. Amantiin immoo wanta nu barsiisanii nuuf kennanidha. Kanaaf namni tokko iddoo lammanuu isaatti rakkina tokko malee hirmaachuu hin danda'a rakkoo hin qabu. Maaliif amantiin kan abbaati wanta fedhetti amanuu hin danda'a. Irreechaan immoo kan sabaati wajjin aadaa keenya kan nuti calaqqisiifannu. Kisi jabaa bulchi jennee si kadhannaa kan dhabeef qajeelchi uumaa guddaa si tabdannu. Galatamii har'a guyyaa har'aa kana guyyaa irreechaa kabajaa jirra. Winnipeg keessatti kun yeroo sadaffaa natti fakkaata. Garuu hambaranaa kun hambarreen gaddaa irratti innoo wayya natti fakkaata. Barreen gaddaa illee asii jiruyyuu biyyattan hirmaaddee irreecha 2024 baranaa kana yeroo gabaabaa keessatti qopheessine. Hambarana immoo kana caalaa qopheessine jennee yaadna. Akkuma beekamutti irreechi irree Oromooti, irreechi tokkummaa Oromooti, irreechi nagaa Oromooti, irreechi waan Oromoo utubaati. Kanaaf aadaa irreechaa kana jabeessinee amantaa siyaasaa garaagarummaa kan waliin jedhiin irratti cinnee hojjechuun Oromoo tokkummaa Oromoodhaafis nagaa Oromoodhaafis guddina Oromoodhaafis baay'ee barbaachisaadha jedhee amanaa. Kanaafan hirmaaddee kanaafan waan kanas keessaa jira. Galatamuu gaaffii biraa qabdee ittiin deemu.
beekamu qophii ayyaana irreechaa kabajuudhaa fi har'a magaalaa Winnipeg keessatti Oromoo kutaalee garaagaraa waliin argamne ayyaana irreechaa kabajnee jirra. Egaa ayyaanni irreechaa akkamitti akka kabajamaa ture yaada namoota garaagaraa qopheessee isiniin biraan gahuuf yaaleetan ture. Egaa akkuma beekamu Oromoon kutaa garaagaraa irraa aadaa isaa bifa tokkummaa qabuun walga'ee dhiichisee gammadee ayyaana irreechaa kabajeeti jira. Egaa anis sagantaa kana qopheessee isin biraan ga'an ture. Sagantaa kana qopheessuun kan isin waliin ture ana ayyaantu taayyeedha. Waraabnaa deebana.